kanumaan jalqabna afaan eenyummaa saba tokkoo ibsuu irratti gahee guddaa qaba. Afaan jira jechuun sabni afaan sana dubbatu jira jechuudha. Afaan Oromoo afaanota Afrikaa keessaa afaan uummanni baay'een dubbatuu fi itti fayyadamu keessaa sadarkaa arfaffaarra akka jiru qorannoon ni mul'isa. Akka biyya keenyaattis afaan kana uummata miiliyoona 50 ol ta'antu dubbatee dhimma itti ba'a. Garuu sirni bittaa mootummaa gabroonfataa biyyattii bulchaa ture afaan saba bal'aa kana quucarsuu fi balleessuu irratti hojii barootaan lakkaawaman afaanicha hundeen balleessuu fi afaan miidiyaa fi afaan hojii mootummaa biyyaalessaa akka hin taaneef gahee guddaa bahuun sabaa fi sablammoonni biyyattii humnaan afaan isaanii dhiisanii afaan biraa akka fayyadaman taasifameera. Hayyoonnii fi ogeeyyoonni ilmaan Oromoo quuqama sabaa, eenyummaa, aadaa fi afaan isaaniif qabaniin lafee fi dhiiga isaanii ittiin wareeganii afaan Oromoo, afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran afaan Oromoo akka muummee tokkotti akka barsiisaniif bu'uura kaa'anii darbaniin dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti argamanis afaan Oromoo barsiisuu cinatti ittiin qorachuu fi guddisuuf akkaadaamii afaanii ijaaruun hojjechaa jiru. Haaluma kanaan hayyoonni yuunivarsiitii Wallaggaas quuqama eenyummaa, duudhaa, aadaa fi afaan isaaniif qabaniin akkaadaamii afaan Oromoo maqaa Dooktar Hayilee Fidaan hundeessuun tibbana simpooziyemii qopheessan. Kora akkaadaamii afaan Oromoo Dooktar Hayilee Fidaa hundeessuu irratti marii taasifame kana kan banan pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dooktar Hasan Yuusuf dhiibbaa sirnoonni mootummaa gabroonfatoo biyya kanaa geessaa turan yaadachiisuun diddaa abbaan afaanichaa uummanni Oromoo taasiseen afaanichi dhiibbaa irra gahaa ture dandamachuun har'a gahee jira jedha. Har'a irratti mari'achuuf saganteeffame kana ilaalchisee ergaa hirmaattota kora kanaaf dabarsuu qabu yommuu qopheeffachuuf yeroo xiqqoo fudhadhee waabee afaan Oromoo jaarraa tokko oliif keessa darbeef haala yeroo ammaa kana irratti jiru xiinxaluuf yaaleen ture. Akkuma beekamu afaan Oromoo afaan uummata hedduu biyya keenya Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa keessatti argaman adda dureedhaan afaanota itti fayyadaman muraasa keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee afaan Oromoo dhiibbaa sirnoonniif mootummoonni garboonfatoo biyya kana bulchaa turan jaarraa tokko oliif irraan gahaa turan irraa kan ka'e afaan qorannoo, afaan hojiif barnootaa utuu hin ta'in baroota hedduu lakkoofseera. Afaanicha bu'uura irraa dhabamsiisuuf shirri duguuggaa afaanii irratti raawwatamaa kan ture ta'uusaa seenaan ni mul'isa. Diddaa abbaa afaanichaa kan ta'e uummanni Oromoo fi ifaajjii qabsoo hadhooftuu hayyootaaf qabsaa'ota hangaftoota Oromoo baroota dheeraaf gaggeessaniin afaanichi aggaammii dhabamsiisuu diinaan irratti raawwatamaa ture dandamatee lubbuun jiraachuu danda'eera. Roga kanaan dhiibbaa sirna gabroonfataadhaan isaan irra gahaa ture obsanii hayyoota guddina afaanichaaf gumaacha olaanaa taasisanii darban hedduu keessaa hayyoota kan akka Sheek Muhammad Rashad, Sheek Bakrii Sapaaloo, Dooktar Hayilee Fidaaf luba Onesmoos Nasiifaa akka fakkeenyatti maqaa waamuudhaan beekamtii maluuf kennuun barbaachisaa ta'a. Afaan Oromoo seenaa kana keessa bahuun yeroon isaa yeroo birraa kan ta'e fakkaata. Dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti argaman afaanicha dagaagsuu fi guddisuuf gahee isaanii gumaachuu eegalaniiru. Hayyoonni Oromoos yeroo ammaatti dandeettii fi beekumsa qaban dagaagina afaanichaatiif gumaachuu irratti argamu. Seenaan afaan Oromoo har'a jijjiirameera. Seeraan afaanichaa jijjiiramee kunoo amma akkuma argaa jirru afaanichi afaan mana murtii, afaan barnootaa, walumaa galatti afaan waajjiraalee mootummaa naannoo keenyaa ittiin hojjetaniif uummata keenya ittiin tajaajilan ta'uu danda'eera. Afaan keenya aadaa, aartii fi duudhaa keenya ibsachuu dandeenyeera. Afaan kanaan kitaabileen asoosoma, barruuleen, gaazexoonni adda addaaf galmeewwan jechoota hedduun ittiin barreeffamanii jiru. Darbees barattoonni afaanuma kanaan kutaa gadii irraa barachuurra darbanii digirii jalqabaa, digirii lammeeffaa, digirii sadeeffaan barachuutti jiru. Kana keessatti gumaachi olaanaa mootummaa fi isin hayyoonni Oromoo akka dhuunfaatti
akka dhaabbataatti taasiftan olaanaadha. Jijjiiramoonniif sadarkaan guddinni afaanicha har'a irra ga'e akkanumatti carraatiin kan dhufe miti. Jijjiiramni akkanaa kun bu'aa qabsoo tarsiimoon masakamee afaanicha guddisuuf hayyootaaf qaamolee dhimmamtoota adda addaa afaanicha guddisuuf dursa kennuudhaan of kennanii kutannoo olaanaadhaan hojjetan ofitti hammatanii hojjechuurraa kan maddeedha jedhee amana. Afaan Oromoo akka sagantaa yookiin muummee barnootaa tokkotti yuunivarsiitota biyya keenya keessa jiran hedduu keessatti saaqamee barattoota digirii baachileraatii hanga PhD'tti akka leenjisu danda'an taasifamuun isaa akka agarsiistuu tokkotti eeruun ni danda'ama. Waggoottan muraasaa asitti afaan Oromoo guddina agarsiisaa dhufus sadarkaa quubsaarra gaheera hin jedhamu. Rakkooleen jedhaman kunniin akka furamaniif immoo qorannoowwan adda addaa gaggeeffaman adda duree ta'u jedhamee amanama. Keessumaayyuu akkaadaamiin afaan Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti hundeeffaman bu'uuradha jedhama. Yommuu akkas jedhamu garuu guddinni afaan Oromoo sadarkaa har'a irra gahuu malu irra gaheera jechuun hin danda'amu. Guddina afaanichaa irratti dhimmoota danqaa ta'aniif rakkooleen adda addaas hin jiran jechuunis hin danda'amu. Afaanichi akka dagaagee bakka yaadameef akka hin geenye danqooleen adda addaa mul'ataa turaniiru. Har'as nima jiru. Rakkooleen afaanicha mudatan kun immoo irra caalaan isaanii qorannoo bu'uura taasifachuun furamuu kan danda'amanidha. Korri akkaadaamii afaan Oromoo hundeessuuf har'a teenyuuf mariin taasisuun kunis kan barbaachise kanumaafidha. Hojiiwwan rakkoo qabatamaa guddinaaf dagaagina afaan Oromoo waliin wal qabatee mul'atu hiikuuf hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffannee kan hojjennu ta'a. Kabajamtoota hirmaattota kora kanaa rakkoolee adda addaa dagaagina afaan Oromoo irratti calaqqisan maqsuuf guddina afaanichaa teekinooloojii fi innoveeshinii haaraan fayyadamuudhaan akka ariifachiisuuf akkasumas afaan Oromoo afaan teekinooloojii fi innoveeshinii akka ta'uuf xiyyeeffatee kan hojjetu akkaadaamii afaan hundeessuuf guddina afaanichaa tarkaanfachiisuuf marii gaggeessuuf yuunivarsiitii Wallaggaa mul'ata qabate kana mariidhaaf yommuu dhiyeessu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Yuunivarsiitiin keenya yeroo ammaa kana yeroo darban kamirrayyuu ciminaaf ga'umsa olaanaa irratti kan argamu waan ta'eef akkaadaamii kana hundeessuudhaan hojii bu'aa qabeessa ta'e akka hojjechuu danda'u ofitti amanummaaf kutannoo cimaa kan qabnu ta'uu isaa akka hubattan barbaada. Kora kanarratti waraqaan qorannoo dubbiin ijoo fi dhiyeessiin adda addaa dhimma afaanichaa qoratu dhiyaateera. Dubbii ijoo dhiyaate irrattis seenaan Dr. Haayilee Fidaa bal'inaan dhiyaatee jira. Yuunivarsiitii Keeteringiitti barsiisaa kan ta'an Piroofeesar Isqeel Gabbisaa Dr. Haayilee Fidaa eenyudha kan jedhuuf deebii qabu. Akka nama tokkotti maal akka ta'anii baay'een keenya yoo hin beekne ta'e arjootti baratanii kutaa 7-8 immoo Haayile Sillaasee Secondary School lafa jedhanii Naqamteetti baratanii achi Jeneraal Wengeetitti baratanii Jeneraal Wengeet Finfinneetti baratanii achiiti Yuunivarsiitii Finfinnee galanii saayinsii faakaltii keessa jiyooloojiitti digirii argatan. Akka jedhanitti utuu yuunivarsiitii hin galin Dr. Haayileen wanna kanaan hin yaadadha. Namni maatiriikii yeroo fudhatu A meeqaa fi B meeqa fudhateen kun waanuma guddaa turte gaafa inni yaadatutti akka jedhanitti dhugaadhaan sirtifikeetii isaanii agarre gaafa maatiriikii jedhan san fudhatanii darbanii A10 fi B2 argataniitti darbanii jedhama. Gaafa yuunivarsiitii fixan jiyooloojii fixan immoo GPA'n isaanii 4.4 fixanii A duwwaa argatan malee gara biraan arganne jedhama. Hammam akka dhugaa ta'e hin beeku garuu namoota isaan beekan firoota hoo kan ta'an kan wajjin guddatan irraa akkan dhagayetti Dr. Haayileen waa'ee jiyooloojii duwwaatu hin ta'in waan hundumaa beeku turanii jedhama. Waanuma hundumaa beeku turanii jedhama. Jechaan yoo saayinsii jalqabdan saayinsii irrattis hin beeku, yoo theoloojii jalqabdan theoloojii hin beeku, yoo filaasofii jalqabdan filaasofii hin beeku. Waan Dr. Haayileen hin beekne hin jiru jedhanii nama asumatti dhalatee wajjin guddatee tunatti hime waan isaan hin beekne hin jiru. Yeroo lallaban illee qeesii warra itti muudaman isaan caalaadhatti nama hawwatu jedhameeti dubbatama Dr. Haayileeni. Sana booddee yuunivarsiitii sanatti Department of Geology achi keessatti hafanii barsiisaa turanii
biyya Faransaay dhaqanii master MA argatan sociologytti sana booda philosophy PhD jalqabanii turanii xumuruu isaanii ani hin beeku. Xumurre natti fakkaata kanaaf Dr. Hayilee yeroo jedhani Dr. Hayileen waanuma hin danda'u jedhamaniif doktorii jedhan malee doktorummaan waan kennameef natti hin fakkaatu. Philosophy garuu le Palais de l'Académie de Paris achitti barataadha turanii. Sana booda utuu achitti barataa jiranii biyya kana keessatti namoota waraana Itoophiyaa keessa turantu akka kudeetaa tokko Haayile Sillaasee irratti yaalee ture. Bara sana namni muummicha ministeeraa Itoophiyaa akka ture Akiliiluu Habtewalchi Faransaay akka gaariitti waan beekuu fi Faransaay sana gaafatee namicha kana achi nuu ari'a jennaan warri Faransaay Dr. Hayilee ari'a biyya sana ari'a. Yeroo sanatti Dr. Hayileen Faransaayidhaa bahanii gara Hamburg Germany dhaqan. Yeroo sanadha waa'ee afaanii kan isaan qorachuu jalqaban. Hamburgiin gaafa turanitti waa'ee afaanii qorachuu jalqaban biyya sana ari'amanii. Garuu gaafa Faransaay turanii sochii barattoota Itoophiyaa Awurooppaa keessatti qooda guddaadha fudhate turanii. Qooda fudhachuu isaanii duwwaatu hin taane theory marxismii kana kan akka isaanii hin beekne waan jiruufi barreessaa kabajamaa honorary secretary of the French Socialist Party ta'anillee nama muudaman turanii jechuudha. Hamburgitti kan isaan waa'ee afaanii barachuu jalqaban. Amma waan isaan asitti maqaa isaaniitiin waa'een afaanii kun ka'eefi Dr. Hayileen akka nama tokkotti nama waa baratan nama waan hundumaa danda'an waan ta'eef tun ta'in gumaacha afaan Oromootiif maal godhan kan jedhu irraati waan ka'eefi waa'ee isaanii immoo dubbata. Baay'ee hin beekamu baay'een waan hin katabneef waa'ee isaanii kan katabame keessaatii fi Dr. Fayyisaa Damee waan lamaan tokko waa'ee isaanii katabeera gumaacha isaan afaan Oromoo dagaagina afaan Oromootiif godhan keessatti achi keessatti akka isaan dubbatanitti Dr. Hayileen abbaa qubeeti father of qubee afaan Oromoo jedhu. Kana duwwaas miti Oromoo Studies in Europe kan bu'uureessan isaanii jedhu. Karaa afaanii olaallee waa sadii godhaniiru jennee fudhachuudhaaf hin dandeenya. Garuu wanni sun guutummaadhaan kan Dr. Hayilee ta'uusaa ani Dr. Hayileen xalayaa baay'ee katabaniiru. Daayirii baay'ee qabu. Waan adda addaa kan afaan Ingiliziitiin, afaan Faransaaytiin, afaan Ingiliziitiin, afaan Amaarinyaatiin kataban jira. Waan sana koppii sanan qaban. Koppii sanan qaba. Yoo asitti Dr. Hayileen waan isaan godhan maqaa isaaniitiin dhaabii kun dhaabbate waan sana yuunivarsiitii kanaaf nan kenna. Maaliif achitti qabaachuu qabu jira. Afaan Oromoo qubee laatiiniitiin akka katabamu irratti akka Babaqqalaan fa'aa jedhanitti afaan isaaniitiin phonology of the Oromo language ka jedhu kana akka inni wal simatu afaan Oromootiin wal simatuu fi bu'aa guddaa godhaniiru jedha. Kun waan hamma tokko dhugaa qabudha. Lammata immoo akkaataa nuti inni itti katabu sanayyuu qubeen kun akkamitti akka inni wal simatu waan isaan godhan dubbachiistuu, dheeressituu, gabaabsituu kan jedhan kanarrattis waan isaan godhan hundee ta'eera. Afaan Oromoo laatiiniidhaan akka katabuudhaaf danda'u yookiis qubeen akka ta'uudhaaf hedduu akka isaan hojjetan himama. Sadaffaan immoo yeroo sana keessatti bara 1960 sana keessatti Dr. Hayileen afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf akka dubbatamuuf jalqabaniiru jedhama. Tokkoffaa sochii barattoota Itoophiyaa keessatti asittis haa ta'u biyya alaattis haa ta'u dibeetii sana isaan jalqabee jedhama. Dhuguma immoo waan isaan kataban jira waa'ee isaa. Dhimmi kun dhimma biyyoolessaa ta'ee akka yaadamuuf, akka ka'uuf, akka namni waa'ee isaa dubbatuuf. Maaliif? Waanuma dubbatametu ta'uudhaaf immoo adeema miti. Yoo namni dubbate waa'ee isaa dubbate hundumtuu waa'ee isaa beeketti ta'uudhaaf adeema waan ta'eef yaada kana kaasaniiru waan jedhaniif waan kana sadan gumaachaniiru waa'ee afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'utti jechuudhaa fi kanarratti dhugaadha waan baay'ee akka isaan godhan hin beekama. Afaan Oromoo maaliifitti katabamuutu irra jira kan jedhu keessatti waan isaan kataban tokko Tiklaachin kan jedhu the Journal of Ethiopian Students Union in Europe, Izue. Kan Izue sanarratti afaan Amaaraatiin waan isaan kataban jira. Akkuma sila jedhe waan an sassaabe sana keessa jira sun.
achirratti languages in Ethiopia Latin or Ge'ez for writing afaan Oromoo kan jedhu 1970 irratti waan isaan maxxansan jira. Isatu gaa dubbii sana jalqabee jechuudha. Akka waa'een kanaa afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uu fi haasawa hawaasa keessa jiru irra jalqabaniiru. Biyya Itoophiyaa keessattis jalqabaniiru. Sochii barattoota Itoophiyaa keessattis jalqabaniiru kan jedhu sababiin isaa sababii waan kana isaan katabaniifi jechuudha. Lammaffaan hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhu amman akkan sila dubbataa ture Hamburgitti waggaa lamaaf afaan Oromoos barsiisaa waa'ee isaas qorataas qo'ataas yeroo turan walitti qabanii fi hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhu afaan kan biraatiin afaan Ingiliziitiin Oromoo Grammar Book jedhamee kan hiikame sun waan isaan katabanidha. Isaantu seera dhugaasaas akkamitti akka inni katabamu kana achi keessatti kataban. Sadaffaan bara birraan baree kan jedhu achuma Paarisitti kan maxxanfame afaan Oromoo akkamiin akka afaan qubeetiin yookiin laatiniin akkamitti katabamu seera isaa duwwaa dubbatanii sun ta'in hojiirra immoo oolchan. Bara birraan baree kan jedhu suni qubee isaan baasan qubee 35 afaan laatinii kan ta'u itti dhimma bahaniitii kitaaba kana katabanii jechuudha. So waan kana sadaniin gumaacha guddaa godhaniiru. Haasaa taasa jalqabsiisaniiru. Akkamitti akka inni katabamu hirmaata dubbii afaan Oromoo keessatti katabaniiru. Kana malees immoo miti hojiirra illee oolchaniiru yeroo sanatti jechuudha Dr. Hayileen. Waan ammaan jedhe keessatti waan isaan kataban afaan adda addaatiin waan isaan kataban afaan Jarmanii waan hin beekneef isa baay'ee isaa dubbisee hin beeku. Garuu amma waan isinitti illee waa'ee Akililuutu Ariyee jedhu sana Akililuutu Paarisirraa Ariyee jedhu achi keessa jira. Achi keessa jira. Waan nu hin beekne waan baay'eetu jira. Garuu afaanumti Oromoo jalqaba laatiniidhaan akka katabamu gumaacha guddaa kan godhan namoota baay'eetu jira. Magaalaa Munich sana keessa jira wanni isaan katabaa turan. Wanti ta'e nama tokkotu gurguramee akka fedhee daallee ka jedhan gurgurameeti biyya Munich sanatti gale. Abbaan isaa Prince Maximilian ka jedhan biyya mana isaa keessa ergachuudhaatiifiti bitatee gale. Prince Maximilian of Bavaria. Mana sanatti garuu afaan Jarmanii waan hin beekneef afaan Jarmanii akka inni baratuuf innis Sudaaniirraas kan deeman ijoolleen 5 afaan Jarmanii akka baratanii fi nama Karl Tuchek jedhan hakiimiidhanni hakiimii kana fuudhee itti qaxaree naa barsiisa afaan Jarmanii jara kana naa barsiisii jedheen. Tuchek garuu afaan Oromoo kana dhaggeeffatee hedduu waan itti toleef afaan Jarmanii isaaniin barsiisuu isaanirra afaan Oromoo barachuu eegalee jechuudha. Tuchek afaan Oromoo jaallachuu isaarraatii waan ka'e. Oshuu Aagaa jedhama namichi kuni wal agarsiisa. Guyyaa sana wajjin oolan achii garuu gargar bahan. Ergii gargar bahanii booda akka isaan xalayaadhaan wal qunnaman godhe. Xalayaan isaan daddabarsan xalayaa sila dubbadhe xalayaa 1822 kan jiru xalayaa sana dubbisuu sana keessatti waan an arge kuni kan inni barsiisu afaan Oromoos kan Tuchekiin barsiise kanaaf warra afaan qorataniin Tuchektu Oromo Grammar and Vocabulary of Oromo kan jedhu Tuchektu katabe bu'uureen isaa Tuchek inni jedhamu sirreeffamuu qaba. Tuchekiin iyyuu kan barsiise akka fedhee daalleeti Oshuu Aagaati. Isa malees immoo ijoolleen gara biraan achi keessa jiru Oshuu Aagaati malee Karl Habash kan jedhani maqaan isaa Amaan Goondee kan jedhan biyya Jarmanii sana keessa jira. Isa malee Bilillee kan maqaan isii yeroo baay'ee Mahabuubaa jedhanii dubbatanii inuma jirti achi keessa ganameenis Gibxitti Faaxinee kan jedhamtu gaafa Jarmanii geesse immoo Pauliinaa kan jedhamtu suni hedduudha barsiisan. Kanaafi katabuu eenyutu jalqabe qubeedhaan afaan Oromoo eenyutu jalqabe yoo jedhanii warra gabrummaadhaan gurgurame biyya Jarmanii dhaqee Tuchekiin iyyuu barsiisedha malee Tuchektu jalqabe miti jechuudha. Kun sirreeffamuu qaba jechuudha. Yeroo kanaa boodas afaan Oromoo qubeedhaan barreessuu eegalame. Dr. Hayilee Fidaanis dagaagina afaan Oromoo keessatti gumaachi isaan kennan guddaa ta'uu Profeesar Isqeel Gabbisa dubbataniiru. Isarraa warra Ameerikaanii fudhatan. Waa'een Oromoo kan inni akka haaraatti jalqabame warra Oromoo biyya sana dhaqe warra gabrummaadhaan dhaqe sanarraatiifi malee achitti waan jalqabe miti jechuudhaaf hin jedhe kana sararanii agarsiisuudhaaf hin danda'ama jechuudha.
So 1871 sun yookiis bara 1971 suni afaan Oromoo Laatiniidhaan katabamu bakka inni itti geeddaramedha. Guyyaan itti geeddaramedha. Sababii kanaatii fi kun yaadamuutu irra jira jedheesanii dubbachuu barbaade. Waggaa 20 tuuchee komaan hojjenne. Garuu waggaa 20 booddee waan adda addaatiif for other reasons jedhee waan inni katabu asitti waan inni keessa deemuudhaan bara waggaa 20 booddeedha kan inni afaan qubeetti deebi'e. Garuu inni Ormaaniyaa jedhe sunis qubeedhaan akkasuma jedhee kan inni lole sunis waggaa 120 booddee bara 92tti Ormaaniyaanis deebi'ee ka'e qubeenis deebi'ee ka'e. Kanaaf Hayilee Fidaan maal godhe yoo jenne isa miti kan jalqabe kan biraa kan inni godhe garuu akka addi bilisummaa Oromoos gaafa sana lolanii uummanni Oromoos gaafa 91 akkasitti hamurtaa'u kan jedhamuu fi bara 70 keessa akka haaraatti katabuu akka haaraatti katabuudhaaf dheeressituu kana gabaabsituu kana waan jedhee inni itti daddabaleefiti hundee godhe gaafa sana. Deebisee akka inni ijaaramuuf akka 70 keessa hundee godhe malee Dr. Hayileen sana keessa hin turre jechuudha. Sababii shantu jira waan Hayileen garuu itti yaadatamuun irra jiru. Tokkoffaa Oromoo Grammar Book inni jedhu suni afaan Oromoo Laatiniidhaan yookiin Roman scriptidhaan kan inni katabe 70 keessa akka haaraatti kan inni katabame warra Faranjiiti malee kan Oromoo ta'ee qubeedhaan kan katabe bara 1871 booda ka biraan hin jiru. Hirmaati dubbii afaan Oromoo gaafa katabamu isatu jalqaba katabame. Kanaafi tokkoffaa waan inni godhe kanadha jechuudha. Lammaffaan kana jedhee sanan dhaaba. Lammaffaan achi keessatti waan inni katabe jira. Akkas jedha Dr. Hayileen kan achi keessatti yaadni keenya akkasii jedha waanuma inni katabe irraatii jedha. Tokkoffaa Oromoonni barumsa qaban macaafa kanaan Oromoota biraa barsiisuu haa yaalanii. Gaarii yookiis gadhee ta'uun isaa hojiidhaan agarsiisan. Lammaffaa warri barumsa qaban kun 3-4 ta'anii walitti qabamanii biyya Oromoo hunda keessatti naanna'anii hubatanii nama hagaafatanii utuu hin nuffin ha barbaadan. Aadaadhaa fi hooda Oromoo barsiisa dhaloota darbanii walitti haa qaban. Waan argatan hunda hacaafan. Akkasitti afaan keenya tokko gochuu, bal'isuu, qulqulleessuu dandeenya. Akkasitti nuyi warri ija banannee saba Oromoo yaada haaraadhaa fi yaada tokko jalatti jireenya haaraa barsiisuu akka danda'an goona. Yoo macaafni kun hojiirra oole Oromoota yartuullee dammaqsuu danda'e, yoo Oromoonni barumsa qaban afaan keenyaan ittiin caafan, yoo kunis Oromoota walitti dhiyeessuudhaaf walitti qabuudhaaf jalqabe, yoo inni ija barbaachisuudhaaf isaan gargaare gammachuun keenya sona hin argatu waan baranneef arganne jechuudha jedhee itti fufu. So afaan Oromoo duwwaatu hin ta'in dammaqinaa fi tokkummaa Oromoo jedhee dubbata. Afaan kanatu jedhe afaan Oromoo guddisuu dagaagsuu waa tokko yoo kanaan hojjenne adda ta'uusaas walitti fidnee tokko goona kan inni jedhe. So isarrattis hojjeteera jechuudha. Waan kanarrattis hojjeteera. Sadaffaan waan guddaan inni godhe warra afaanii irra beeka phonology, morphology, syntaxiidha gadi fageenyaan akka qoratamu godhe. Arfaffaan hirmaata dubbii jechuun afaan sagaleewwan haaraallee keessaa babaase. Hirmaata dubbii jechuun isumatu baase gaafa sana maqaasaa. Hirmaata dubbii jechuun figures of speech akka jechuuti gaafa. Sarloogaa jettanii geeddartaniitu gaafa sana garuu inni akka sagalee haaraatti baase. Kana malees immoo sagaleewwan haaraa kan inni baase waan baay'eetu jira jechuudha. Shanaffaan afaan Oromoo Laatiniidhaan katabamuutu irra jira jedheeti kan inni recommendation kan inni kenne boodana 91tti yookiin 92tti akka Laatinii ta'u isarratti hundee cimaa godheera jechuudha. Kana godheera Hayilee Fidaan. Sababii kanaatii fi maqaa isaatiin waan godhamu irratti baay'ee gaariidha. Waan yaadachiisa murteessaa waan godheef waan gaariidha. Afaan akaadamii kun maqaa isaatiin moggaafamuun waanuma seera qabeessadha, waanuma ta'uun irra jirudha. Kanaaf kana yaaduudhaaf yuunivarsiitiin Wallaggaa kana yaaduu isaatii fi waan baay'ee godheera. Waan tokko itti dabaleen xumura maaliif?
waan inni dubbate xalayaan sun xalayaan afaan akka fedheedhaa fi oshuun walii daddabarsan sun sana hundumaa fuudhee tokkoffaa qubee ammayyaatiin ani jechuu gooti isa fuudhee dubbisuun isaa akkam akka inni nama rakkisuun beektanii ilaa akka jedheetanii itti naadhaan ilaale gaafii maaliif akkaataan itti katame rakkisaadha dubbisuun afaan qubee isaanitti kataban tokko achirraati fuudhee akka duriitti tunteen akka ammaatti qubee ammayyaatiin isa immoo afaan ingiliziitti hiikee chaaptarii lamatti dabalee kitaaba qopheessee fixeen ture wanti sun hojjetamee dhumee jira yoo akkaadamiin kun yookiis instituutiin kun dhaabbate asitti dhufee fixeetanii maqaa kanaanii kitaabni sun akka inni katabamu. Yuunivarsiitii Wallaggaatti maqaa Dr. Hayilee Fidaatiin akaadaamiin afaan Oromoo akka hundaa'u taasifamuun isaa seenaan isaanii akka yaadatamu taasisa jedhan obboleettii Dr. Hayilee Fidaa kan ta'an aadde Alamtsaay Fidaa. Ma afurii bichitti ittiin baratte warri kan baratanii haati alaa qabaydhan utuu kun hundin dhufnee akka haati keenya du'aniini uftee deebite. Ijoollee durbaa lama qaba ture amma wal quba qabnu duraa wal quba qabna turre tu haati keenya hin du'in tu abbaan keenya hin du'in wal quba qabna turre baay'een gammade baay'ee seen gammade maqaa dhumti isaa mana dhaamuudhaaf iyyuu baay'een gammade dhugaa waan du'e natti hin fakkaatu waan ka'e natti fakkaata malee inkaan maqaa isaa namni kaasa inni hin dhassaamne garuu gizee booddee kun waaqayyoos keessa bu'ee nama keessa bu'ees waaqayyo maqaa isaa kaase malee baqqaanuun maqaa isaa dhiisnee teenyeerra ijoolleen amma kanarraa barachuu danda'an akkuma isaa jabaatanii baratanii maqaan isaanii akka kana dhahamee amma nuun du'eera maqaa isaa dhiisnee irra turre miti amma waaqayyoof galatu akka nama fayyaa isaatti ilaalla malee akka nama du'eetti ilaallu bakka.